Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 1775 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraaf qabannee dhiyaanne isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantuu bulchaati. Oduun qophii keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu ta'a. Labsii yeroo hatattamaa bifa haarayaan Oromiyaa irratti diriirsuuf sochii mootummaa wayyaanee godhaa jiru irratti kan fuuleffate qophii tokko oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Xumurarratti ammoo gaaffii fi deebii jaarsanbatoo geessisaa bulaa waliin taasifne kutaa 5ffaa qabannee isiniif dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa, amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaatiin. Ilmaan Oromoo mirga uummata isaaniif qabsaan irratti ona mana siibuu keessatti diinatti fichisiisuun lubbuun qabsaa'otaa akka badu kan taasisee ture irratti tarkaanfii fudhatameen ajjeesame. Maddeen oduu akka gabaasanitti bara 1995 keessa ona mana siibuu ganda Dangii jedhamu keessatti murna miseensota waraana bilisummaa Oromoo hojii qabsoof amnarra turanitti diina fichisiisuun lubbuun qabsaa'ota Oromoo akka darbu kan godhe yakkamaan lukkee wayyaanee qajeelaa katabuu jedhamu sadaasa 16 bara 2017 halkan tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefameera. Kanneen lubbuu qabsaa'ota Oromoo baasuus ta'ee diinni yakka akka irratti raawwatu taasisuu keessaa harka qaban oolee haa bulu malee ija hojii isaanii argachuun kan hin hafne ta'uu diinnis firris beekuu qaba jechuun qeerroon ona mana siboo beeksiseera. Sochiin warraaqsa biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufeera. Mirga ofii falmachuu fi gabrummaatti xumura gochuuf warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti bifa garaagaraan itti fufee akka jiru maddeen keenya gabaasan. Sadaasa 17 bara 2017 barattoonni, dargaggoonni fi uummanni Oromoo godina Gujii magaalaa Shaakisoo keessatti hiriira bahuudhaan mirgi uummata Oromoo akka kabajamu, daangaan Oromiyaa akka tikfamuu fi qabeenyi uummata Oromoo akka hin saamamne gaafatan. Saamichi albuuda warqee dhaabbanni Alaamuddin Miidrook Shaakisoo fi laga Dambiitti gaggeessaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu, saamicha amma dura ta'eefis uummata naannoof beenyaan akka kaffalamu, mootummaa wayyaanee jalatti buluun barbaannu, gaaffii mirga abbaa biyyummaa keenyaaf deebiin nuuf haa kennamu, weerarri liyyuu haayilii Sumaalee kan wayyaaneen deeggaramu nurratti deemsisamaa jiru nurraa dhaabbatu, abbaan biyyaa Oromoodha, Oromiyaan kan Oromooti, hidhamtoonni siyaasaa hundi haa gadhiifamanii fi labsii waraanaa fi doorsisa abbaa irreef falmaarraan dhaabbannu kan jedhu dhaadannoo dhageessuun sirna bittaa abbaa irrummaa wayyaanii balaaleffataa akka oolan
maddi oduu qeerroo gabaaseera. Baha Oromiyaa Cinaaksanittis dargaggoon yookiin qeerroo fi uummanni wal ta'uudhaan fincila xumura gabrummaa akkaan jabaatee sirna abbaa irree wayyaanee fi ergamtuu ishee OPDO irratti akka gaggeesse ifateera. Oduu xumuraatiin magaalaa Dambidolloo fi naannoo sanarraa ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo jedhamanii hidhaman hiraarfamaa jiraachuun ibsame. Maddeen oduu akka gabaasanitti magaalaa Dambidolloo fi naannoo sana keessatti sochii warraaqsa biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa haalaan jabaachaa dhufuun walqabatee sirni wayyaanii ilmaan Oromoo jumlaan hidhaatti naquun dararaa jira. Namoonni 90 ol ta'an sababa kanaan hidhamanii manneen hidhaa keessatti akka gidirfamaa jiran ibsameera. Namoonni kun adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamanii akka miidhamaa jiranis ibsameera. Ilmaan Oromoo hidhaman kana keessatti miseensonni poolisii fi kora bittinneessaa akka argamanillee maddeen ifa godhu. Dargaggoonni fi hojjettoonni waajjiraalee garaagaraas baay'inaan akka keessatti argaman eerameera. Gariin ilmaan Oromoo hidhamanii kun sadaasa 16 bara 2017 magaalaa Dambidollorraa kaasamanii garam beekamnetti akka geeffaman maddeen kun ni hubachiisu. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenyaafan hordofam. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena. Labsii yeroo tattamaa bifa haarayaan mootummaa wayyaanee Oromiyaa irratti diriirsuuf sochii godhaa jiru irratti qophii fuuleffatutu isiniif dhiyaata. Faana bu'aa. Manni marii nageenya biyyoolessaa wayyaanee dhaadatus wanti jijjiiramu hin jiru. Waggoota 26 darbaniif uummattoonni impaayera Itoophiyaa addatti immoo uummanni Oromoo bulchiinsa waraanaa wayyaaneen diriirsite jala ture. Ammas sirnuma kana jalatti mankaraaraa jira. Wayyaaneen waggoota 26 darbaniif waraana ishii qawwee amma funyaanitti hidhachiiftee guutummaa biyyattiitti addatti immoo Oromiyaatti bobbaaftee uummata Oromoo hidhaa dararaa fi ajjeesaa darbees qe'ee fi qabeenyarraa godaansisaa turte. Ittis jirti. Waraanni sirnichaa guutummaa Oromiyaatti bobbaafame kun yakki inni Oromoo irratti hin raawwatinis hin jiru. Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jalaa ba'es hin beeku. Impaayera Itoophiyaa keessatti mootummaan dargii kufee mootummaan Ihaadig yookaan EPRDF aangoo qabatee haa jedhamu malee saboota biyyattiitiif wanti jijjiirame hin jiru. Haalli siyaasaa fi diinagdee impaayera Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti hammaachatuma dhufe malee bu'uurarraa jijjiiramni dhufe hin jiru. Beelli saamichi hidhaa fi ajjeechan ittuu babal'ate. Walumaa galatti sirni wayyaaneen diriirsite sirna shiftootaati. Uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa deeffachuuf qabeenya isaa saamtota Tigraay TPLF irraa baraaruuf qabsoorra ture ittis jira. Hidhaa ajjeecha fi dararaan hedduun osoo irratti gaggeeffamuu dhaaba isaa ABO jalatti gurmaa'ee bilisummaa isaaf qabsaa fincila gaggeessaa ture. Waggoota 3 darbanii as ammoo haala adda ta'een qeerroon Oromoo waraana sirna wayyaanee Agaazii jedhamu dura dhaabbachuun fincila xumura gabrummaa finiinsee itti fufuun injifannoolee abdachiisoo fi diina mataa gadi qabachiisan galmeessise. Warraaqsi injifannoo abdachiisaa argamsiise kun ammas itti fufee jira. Kan fincila xumura gabrummaa kanaan dhiphuun itti bulee wayyaaneenis hidhaa ajjeecha fi yakkoota suukanneessoo garagaraa uummata irratti addatti ammoo dargaggoota irratti raawwattus qeerroon Oromoo garuu diddaa itti jiru irraa duubatti hin jenne. Wareegama kaffalaa tureenii fi jiruunis injifannoo irratti injifannoo boonsaa galmeessisee jira, galmeessisaas jira. Wayyaaneen fincila xumura gabrummaa uummata Oromoo kana dhaabuuf ajjeechaa jumlaa horaa arsadii dabalatee magaalotaa fi gandeen baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessatti yakkoota gurguddoo hedduu raawwatteetti. Labsii yeroo muddamaa holola fakkeessii adda addaa karaa dabballoota ishii miseensota OPDO gaggeessituun alatti sobaa fi sossobaa hedduu tarreessiteetti. Qalbii uummata Oromoo gama biraa jallisuufis
hidhattoota Sumaalee dabalatee shiftoota Gumuz ummata Oromootti duulchiftee miidhaa gurguddaa dhaqqabsiifteetti. Yakka akkanaa kun immoo sa'a ammaa kanatti illee bal'inaan gaggeeffamaa jira. Haa ta'utii ummanni Oromoo qabsoo bilisummaa isaaf taasisurraa duubatti hin jenne, wayyaaniif gurra hin laanne. Fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufe malee akka wayyaanee yaadde qabsichi hin dhaabbanne. Fincilli xumura gabrummaa ummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon ilmaan isaa walitti fufiinsan gaggeessaa turanii fi jiran kun kan ishii yaaddessee fi dhiphise wayyaaneen ammas sadaasa 11 bara 2017 karoora ijibbaata fi isa dhumaa tokko ifa gootee jirti. Eeyyee qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamuu fi fincila xumura gabrummaa dargaggoonni qeerroon adda durummaadhaan itti jiran ofirraa dhaabuuf carraaqqii jibbaataa taasisuuf mana marii nageenya biyyoolessaa kan jedhu murna tokko haala haaraadhaan utubdee fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo itti jiru ugguruuf karoorfattee jirti. Murna mana marii nageenya biyyoolessaa jechuun hundeessite kana keessa maqaaf ergamtoonni akka Siraaj Fageessa fi Hayilamaariyaam Dassaalany haa jiraatan malee kan abbummaan gurmeessee fi heddumminaan marii kanarratti hirmaate qondaalota waraana fi tika wayyaanee TPLF. Manni marii nageenya biyyoolessaa jedhamu kunis yeroodhaaf ifatti tarkaanfii fudhachuuf jiru tarreessee ummataaf ibsuu baatus marii dhoksaan Maqalee fi Finfinneetti taasiseen fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo addatti ammoo qeerroon taasisaa jiru ukkaamsuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuuf akka jiru hubachuun nama hin dhibu. Hidhaa ajjeesa fi dararaa kanaan dura waraanni sirnichaa agaaziin maqaa labsii yeroo muddamaatiin gaggeessaa ture caalatti babal'isuuf akka ta'e beekamee jira. Manni marii nageenya biyyoolessaa jedhamu kun maalinni eessaa ba'e jennee yoo gaafanne murna qondaalota waraanaa tikaa fi siviilii irra jiraan isaanii dhalattoota Tigraay miseensota wayyaanee ta'an irraa ijaaramee mirga ummattoota impaayera Itoophiyaa waggoota 26 darbaniif sarbaa turedha. Mootummaa dhoksaa mootummaa keessa jirudha. Mana marii nageenya biyyoolessaa kana keessa fakkeessiif qondaalonni OPDO, Dehedinii fi Baadin haa jiraatan malee takka murtii kennanii hin beekani. Yeroo baay'ee bakka isaan hin argamnettis akka wayyaanonni waan barbaadan murteessaa turan keessa beektonni ni saaxilu. Ammas wayyaaneen mana marii nageenya biyyoolessaa jechuun haala haaraadhaan kan gurmeessitee gadi baafte kun maqaaf qondaalonni saboota biraa keessa haa jiraatan malee murteessoo miti. Ajaja achirraa ba'u hojiirra oolchuu irratti garuu adda dureedha. Bulchitoonni naannoo sochii ummata naannoo isaanii keessa jiru daddaffiin akka dhaamsan ta'uu baannan akka itti gaafatamanis ni akeekkachiisa kaawunsiliin nageenyaa wayyaanee kuni. Eeyyee wayyaaneen qabsoon Oromoo fincilli xumura gabrummaa alaamanaa baadiyyaa magaalaa itti cimnaan kan duubatti hin deebine ta'uu mirkaneeffannaan dhiphuu hamaa keessa galtee ijibbaataaf mana marii nageenyaa jedhamu kana haaromsitee dhimma itti ba'uuf qopheeffatte. Ajjeecha fi yakkoota Oromoo fi saboota biroo irratti karaa tikaa fi waraanaa bifa haaraan raawwachuuf saganteeffatteef marii gaggeessite. Kun ammoo ifatti kan mul'isu wayyaaneen fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin finiinaa jiru dandeettii yeroo xumuraaf ukkaamsuuf ijibbaachuu mul'isa. Kun ammoo gongumaa waan danda'amuu miti. Akka keessa beektonni jedhanitti manni marii nageenya biyyoolessaa jedhamu kun karoora qabateen naannolee kamirraayyuu Oromiyaa bakka hundattuu waraana fi tikoota heddumminaan bobbaasu kanneen gaafii mirgaa gaafatan ajjeesuu, hidhuu fi dararuudha. Haa ta'uutii dhugaa waggoota 26 darbaniif addatti ammoo waggoota 3 darbaniif impaayera sana keessatti ta'aa turee fi jiru kan taajjaban xiinxaltoonni karoorri wayyaanee kun kan ittuu kufaati ishii saffisiisu malee kan qabsoo ummanni biyyattii addatti immoo ummanni Oromoo bilisummaa isaaf taasisu dhaabuu miti. Waggoonni 26 darban addatti ammoo erga fincilli xumura gabrummaa finiinee itti fufee asii haalli Oromiyaa keessa jiru karoorri wayyaanee kan hin milkoofne ta'uuf ragaa guddaadha. Fuunduraafis karaa kamiinuu hololli dorsifnii fi karoorri hidhanii ajjeesanii fi dararanii qabsoo bilisummaaf taasifamuu dhaabuu hin milkaa'u. Ummanni Oromoo akkuma mammaaksan lola madaa sodaatu erga madaanii maal sodaatu jedhamu san
madaahee jira, dhiigee jira. Madaan inni sodaatee wayyaanee jala mataa gadi qabatuufis hin jiru. Amma bilisummaa isaa argatuttis humnii fi doorsifni kamuu qabsoo isaa dhaabuu hin danda'u. Kanarraa ka'uun karoorri bahaa jiru karoora moofaa bu'aa dhabee gatamee waan ta'eef yoo caalatti dhiiga wal dhangalaasisuu ta'e malee jijjiiramni inni qabsoo Oromoo irratti fidu hin jiru, jiraachuus hin danda'u. Oppidiyoo dabalatee kanneen mana marii kana keessatti murtii yakkaa kana dabarsanii fi hojiirra oolmaa isaaf abbalaa jiranis yakkamtoota oolee osoo hin bulin kan harka isaanii ummata Oromootiin argatan ta'uun shakkii hin qabu. Fakkeessitoonni lukkeeleen diinaa kunniin akka waan gaafii Oromoof deebisaniitti ololaa ajandaa diinaa kan sochii Oromoo ukkaamsu garuu raggaasisanii ka'u. Haa ta'uutii uummanni Oromoo akka dhufaatii isaanitti akka haxaa'ee ofirraa deebisu shakkiin hin jiru. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya amma qophii keenya ka sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii Jaalsanbatoo Geessisaa Bulaa waliin taasifne kutaa 5ffaa ta'a. Kunooti. Abbaan isaa dhufee jennaan wal dubbifnee waliin haasofne yeroon kun amma gaatii horii waa tokko hin qabnu maalan godhee isheen 200 sun dhumtee jennaani qawwee tokko gurgure qawwee shulkeetti qotee bulaan jaallatu tokko gurguree tan amma waan ittiin boqqolloo bitan nu argadhe kan dhossaa sana keessatti guyyaa 14 nu gargaare boqqolloo akaayii ture boqqolloo akaayii shinii tokko buna ni qabna bunaaf boqqolloo bitan shinii tokko nyaanne guyyaa 14 shinii tokko nuu kennanii guyyaa
ija ishee lakkoofne guyyaas nyaanne galgalas ittiin bulla jechuudha. Buna garuu numa dhunnaa yeroo garaagaraatti yoo buna dhugde baay'een beeloftu. Akka sanatti turree gurbaan kun dhaqiitii qormaata qilxukaarraatti nu geggeesse jedheetan ergee gurbaan nama jabduudha. Durillee nan beeka waraana keenya keessa ture. Gurbaan kun gurbaa jajjabee ture dhaqee qormaata geggeessee haala achi jiru hundumaa natti fidee kamman kana godhu kana warri natti siqan tokkollee hin beekan. Warri waliin hojjennu. Amma ijoollee kanan ofitti waamee ta'uun keessaa warra qondaalota dabballee waraanaa sanaatiif itti aanaa nama na wajjin ture kana walitti waameen tarkaanfii fudhachuu qabna. Tarkaanfii fudhannee yookaan wareegamnee dhumu yookaan immoo waa argamsiifachuu danda'uu qabnaan jedhee ittimee na fudhatanii. Sana booda qophii keenya godhannee gara kaan biratti gartuu kaan gadambifnee ijoollee jajjabduu taate qofa nama 16 fudhannee qajeelle. Maaltu jira qilxukaarraa bakka jedhamu kana buna gurguranii bunni yeroo inni itti gurguramu wanniitu fida horii mootor saayikilii isee sagalee guddaa kanatu fiddi namtichi inni bitu achi taa'ee eega horii guddaa fidee dhufa. Isa sana odeeffannoo gurbaan akka gaariitti nuu kenneera waan ta'eef odeeffannoo sanaaf jecha odeeffannoo sana qabannee halkan naannoo sanaan baanee gaafa dhannu bakki dhokatan hin jiru. Gaari nu dudda duuba jiru waraana qabatee jira waraana wayyaanee. Amma laga kana keessa bunni soqamee buna jala qulqulluudha bunni jalli. Lafi dhokatan hin jiru. Baggii tokkotu hidda baggiitu jira. Hidda baggii sanatu bal'atee jira. Amma horii qaluu maal jedhu guyyaa gabaati. Isa sana booda dhannee baggii sana jalatti nam'ine nama 16 taanii nun geessu bare. Qawwee keenya garaa keenya jala dhofannee hundi keenya achitti nam'inee ciciifne amma mootora eenna sagalee mootoraa dhufee gaafa ni guguu jedhee achi dhaabbatu ka'an jedheen ijoolleen. Wanti nuti goone reenjerii uffanna. Reenjeriin kan Tigireeti. Kan loltuu Tigiree. Namni nun beeku. Eenyummaa keenya isa kanaan joonjessaa oolla yeroo kaanis. Kanaafuu uummatis nun beeku namni biraanis nun beeku hamma nuti eenyummaa keenya itti himnutti. Loltuudhuma wayyaanee ta'e jedhee nu fudhata namni. Amma gaafa dhannu namtichi waardiyaa eegu akkana galagalee jira ijoolleedhaan mana poolisiitu jira mana poolisii sana marsaati utuu poolisiin gadi hin bahitti dhukaasaan jedheeni ijoolleen fiigichaan lafa wanni teessuma poolisii sana nama qabatanii dhaqanii. Gaafa isaan naqananii dudda duuba lafa bunaa sana warra dhaqee keessaa tokko dhaqeetuma gaafa achiiti mucaa wayiitu na fuuldura deemaa jira. Shat godheetuma namicha qawwee akkanatti fannifatee jiru irraati shat godhee baase. Irraa gadi buusee jennaan maal taatee lakki maalan ta'eyyuu siqachi jedheen taa'i gadi jedhe. Namichi mataa qabatee gaafa gadi taa'u nama horii wanni qopheeffannee akka argannullee hin beeknu garuu shaanxaatti horii fuudhan qabaadhannee adeemna. Sana booda shaanxaa sana itti horii sana gadi hammaarre itti galagalfanneeti duddarra kaaddu qajeelin jedhe sagilii warra naa wajjin jiranidha amma warri kuni namichaan nu fuudhi qajeelii jennee nu fuudhee qajeelee namtichi utuu namni tokko nurratti hin dammaqin karaa guddaa kana qaxxaamurree gabaa kana keessa amma gaa dhukaasi jalqabameera. Poolisii fi gartuu sagilii biraan walitti dhukaasa jalqabaniiru. Poolisiin achi baqattee baddeetti. Inuma dhukaafti garuu baddeetti. Magaalaa keessaa baddeetti poolisiin. Amma inni kaan wareereetuma dhadhaabbata. Amma dhanneetu namichi horii guddaatu jira nan ajjeesinaa dhaqii nuu baasi jennee dhannee ofiisa bansisiifne gaafa jennu horiin wanni guddaa tokko keessatti guutamee jira horii haaraan abbaa dhibbaati. Egaa waraana ni beektaa gagawu goonetuma wanniidhaanii isaan jaatti nanneetuma lafaan dhoofne tarsaafnee achi keessaa horii haaraa kana gaditti guurree shaanxaa achiis waan arganne itti guurranneetuma gadi yaane isa gadi yaane namootiin amma waan saagaluuf didee loltoonni hedduun magaalaa keessa turan loltuu nama jaa magaalaa sanarraa boojine utuu isaan kophee haxoofsifatanii utuu isaan maal godhanii inni tokko kaan haxoofsifatee utuu dhaabbatu inni kaan immoo hidhamaa fuudheetu inni dabarsaa jiru konkolaataa sana dhaabnee irraa gadi buufnee utuu namni tokkichi nutti hin dhukaasin buufnee qawweetti qabneetuma irraa guurree qawwee keenya irraa guurrannee mana hidhaa nutti iyyee gaama uummanni. Nuti iyyee baraka akkasii waan akkasii jira maaloo nu dhiiftanii hin deemin. Nuun jedhanii dhannee mana hidhaa cabsinee. Waraanni bilisummaa Oromoo ta'uu barani. Baraniiru amma
akka waraana bilisummaa Oromoo taane baranii nutti dhiisinaa jara kana jedhanii nutti iyyanii maaltu jira jennaan kun abaloo achitti hidhamee jira abaloo achitti namni manneedhaan sana cabsinee achi keessaa gayyaafne loltu warra boojinee fudhannee gaara wayiitti ol baanee birriin keenya guurannee amma guurannee hundi keenya bari reediyoo hin qabnu lafa kaawwannee jirra malee lafa akkasitti walitti deebinaa mallattoo keewwannee jirra malee hin qabnu reediyoo ittiin wal qunnamnu illee hin qabnu. Eenyu akka rukutame eenyu abbaan fedhe rukutamu abbaan fedhe dhiisu garuu waan kaayyoon keenya waa arganne abbaan wareegame kaan deebi'udha. Isa sana booda warra boojine kana gaaratti ol baafneeti deebi'aan jedhee namni qawwee irraa fudhannee hidhannoo irraa fudhannee barsiisa kennineefiiti deebi'aa jenne galaa jenne attamitti nu gadhiiftu jedha lakki nuti nu ajjeesuuf jettaniiti beekaadha warri nu ajjeesu goodaa jiranii jedha lakki namni tokko isin hin ajjeesu deebi'aa nuti kaayyoon keenya nama ajjeesuu miti nama barsiisuudha kaayyoon adda bilisummaa Oromoo nuti miseensa adda bilisummaa Oromooti jennee loltuu adda bilisummaa Oromooti jennee barsiisa kennineefi gaafa yaanoo afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin nu eebbisaa akka jedhani isaaniin achitti dhiibnee wal funaannee bakka gaara sanarratti akkuma jennetti walitti dhufne hundi keenya namni tokkotu keessaa waa tokko hin ta'in. Horii sana fudhannee amma qoonqoon nutti jirti galgala gaafa sanaa nan yaadadhatu magaalaan seeniin agamsatu jira agamsa dheedhii hin bilchaatin isa sana nyaanne isa sanarraa kan hafe tokko bultii 14 waan nyaanne jechuudha. Boqqolloo sanarraa kan hafe guyyaa gaaf tokko midhaan nyaanne hin beeknu. Anamma guyyaanii lola garaagaraa keessa 1991 irraa kaasee tureera guyyaanii lubbuu koorratti aggaame guyyaa sana. Maaf bakka tokko ga'ee nan dadhabe. Wacaan oolee amma lafa tabba tokko bahuun dadhabe. Miila koo kanan lafanni ejjetuun dhabe. Dhabee beelarraati. Ijoolleen na dura fiigaan jedhanii ijoolleen na dura darbanii dhaqanii damma wayii bitan. Damma wayii bitanii baaduu wayii kadhatanii isaan na qaqqabanii isaan baaduu sana xiqqoo dhuge dammicha nyaachuun barbaanne. Qajeellee wanni keenya fudhannee karaa guddaatu jira karaa guddaatti loltuun nu eegaa turte isa sana kunnee qajeellee bakka tokko geenye dhannee irraa fagaannee damma keenya sama galaa fudha qabannee ijoolleen nyaatanii inni immoo dhaqee ijoollee gaggabseetuma waan addaa godhe dhannee achi xiqqoo fagaannee ateenyee aara galfannee bishaan dhudhunnee jennaan xiqqoo nurraa galee isa kaan garaa kaasee waan jedhe rakkoo guddaa nurraan ga'ee haa ta'u garuu humna ta'eef booda. Waa xiqqoo inni wanti nyaatan sun achi baanee garasitti baanee warri namni naannoo dhukaasa dhagayeera maali inni magaalaa Qilxukaarraa keessaa dhukaasaa ture jennaan waan badeedha fakkaatti ishee barbaada asirra deemna jennee mee asuma naannoo kanatti haxxe'ina kanaafuu mee oolaa nu qalaa maal nu godha jennee horii qabna miti egeree amma oolaa qalchiifannee waardiyaa baafanneeti achuma naannoo irraa tuun fagaatiin oolaa qalchiifannee nyaata gandaa nu guuranii buddeena nyaannee hoolaa keenya qalannee nyaannee dhugaatii iyyuu nuu fidanii achirraa aduu dhiisifannee gaafa ka'uuf jennu barsiisa laanneef. Uummataaf barsiisa laannee namtichi achi jiru suni itti gaafatamaa wanni itti maali isheen warra OPDOti bakka bu'aa isaaniiti. Nan du'e iyya keessaa fuudhe jennaan lakkee waan si ajjeesu hin jiru nuti miseensa adda bilisummaa Oromooti waan nu gooteef galatoome yoo barbaadde immoo dubbii baay'ifta taanaan si fuunee deemna jenne lakkii na fuutanii hin deemnaa jedhee maatii koo irraatii na fuutanii hin deemnaa jedhee boo'ee akka kanaan horii argannee gallee siin jechuufan jedha gabaabaatti. Osoo hin beekni sin keessummeessee jiran. Utuu hin beeknu keessumsiise maaliif uffata nuti uffannee fakkaannee adeemnu sanatu warruma keenyaa jedhee akkasumatti taasofne nuti warruma keessa maalii nu wallaaltan si beekaa jennee maqaasaa qorannee dhufnee waan ittiin tooftaatti seennu ati abbaa gandaa asiiti miti nuti gandaa qorannee achumaa qorannee argite inni immoo waan magaalaatti isa beennu faatti fakkaate akka sanaan isaan irraa nyaanne galgaluma sana sochii lafa dheeraa sochoone waraana keenya bakka biraatti borgalgala walitti deebi'ee wal agarree jechuudha waraana keenya qubsuma irratti dhiibnee adeemne wajjin. Isaaniif illee dhufnee sangaa qallee nyaachifne jechuudha. Duroomtanii amma dureessa jira. Dhugaa seenaa baay'ee bareedaa waan jabaa hojjettanii. Hayyee jaal sanbatu amma gara gaaffii biraasi ce'isaa gaaffiin kun walitti hidhataadha.
qabsoo bara duraa maal akka ture ni beektaa, bu'aa bahii ture ni beektaa, sadarkaa keessumaa adda sadarkaa dammaqiinsa uummata keenyaa maalirra akka ture ni beektaa. Har'a immoo Oromoon maalirra akka jiru addunyaatu beeka nurra darbeeyyu. Kaleessa hammi nu beeku xiqqaa ta'uu danda'a. Addunyaa yoo dhiisi Oromoon waan qabsoo isaa kana manni beeku ofiisaa yoo manni beeku daangaa ture. Mee isa darbeef kaammaa gidduu wal qabsee ilaaltu kan garaagarummaa jiru. Eessarraa kaan eessa geenye jettee yaadda? Egaan dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin jaarsanbatoo geessisaa bulaa waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa itti aanu bakkuma itti dhaabnerraa qophii keenya marsaa dhufu keessatti qabannee akka dhiyaannu isin hubachiisaa. Qophiin har'aaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.